Kophii jimaata keessatti obbo Jawaarfaan maaf murtiitiin dhiyaatin bulchiinsi mana amala sirreessaa federaalaa bilbilaan akka nutti manitti pilaazimaadhaan dhiyeessuu qabdu malee qaamaan hin geessinaa jedhanii ajaja waan nuu kennaniif nutis hin dhiyeessinafne kan jedhu mana murtiitiif yaada kennanii. Itoophiyaatti jireenyi qaalii ta'ee namni nyaataaf dhugaatii bitachuun ulfaataa itti ta'ee jedhan. Yeroo ammaa qaalamichi jiru haala miti dabalaati kan inni jiru. Timaatiin qarshii lamaan bitaa jiru amma yeroo ammaa 25 kana bitaa jira. Inni qarshii Soomaaliyaa keessatti filannoon turteef mormiin kaatee arwaladhaa oolan. Oduu biraalee qabadee dhiyaadhaa an asli galgalooti nu dhiyaadhaa. Dhaggeeffattootteen jalqabaan addi bilisummaa Oromoo mootummaa filannoo irratti akka hin hirmaanneef daanqanuu taa'aa jirtii jedhe. Hayyudureen Abbaa'oo Abdaa'uu Dibsaa yeroon galmee kaadhimamtoota nu jala dhumachuu jirtii jedhe. Beeksisee jiraatan taane deemsa filannoo nutti bloggodhaniiru waajjira nutti cufanii jiranii nu banaannee kadhannee dadhabnee dhamaallee kaayannee waajjiroota banaannee nagaan socho'uu banaa jennee kana hundammoo na respoondii gungoonee guyyaan immoo filmaataa waan kaandideetii faayil gochuu dhumachaa jira. Kanaaf mootummaan bloggochaa jira tajaajila keessaa baanii jennee dikleerin goone. Keessaa ba'uu fi ba'uu keessaan wanti murteessitan hin jiru jechuudha. Sichi deemsa qabaame waan jira ingees goonu jira wanti haftee sichi tumuran. Magaal guddaa Soomaaliyaa Mogaadishuu keessatti dhukaas gawwee guddaa deemuu jira jedhan paatii mormitoota filannoo turte mormuu fi hiriira baanaan humni nageenyaaf eegdotootii mormitoota wal haatee jedhan hammeen nageenyatiif xiyyaarri idil addunyaa Mogaadishuu seenuuf dhaabamee jira. Bulchiinsi pireezidantii Armaa Mohaammed Farmaajoon torbaan dabree dhume. Zalaalem Taadessaa gabaas qaba. Sagalee dhukaasaa fi dho'insaa magaalaa Moqadishoo. Hidhattootni Alshabaab hoteela eegumsa cimaa qabu buufata xiyyaaraa biyyattii cinaa jiru irratti qiyyeeffatanii konkolaataatti boombii hidhuun sana booda sa'aatii dheeraaf hulaa jiru qabatan. Afriik hoteela qondaaltota mootummaa olaanoo hooggantoota paartilee mormituu fi jaarroleen biyyattii yeroo hedduutti fayyadamanidha. Humni nageenyaa mootummaa hulaa qabamee ture gadhiisuuf sa'aatii 8 olitti fudhate. Dhumarratti lubbuun namoota 9 darbe. Isaan keessatti namni kabaja olaanaa qabuu fi goota waraanaa jedhamuun beekamu jeneraalli tokko ajjeefame. Biyyattii waggoota 40 oliif tajaajileera. Alii Omar ilma isaa fi haadha manaa ilma isaa kan erga wal fuudhanii torban lama hin caalle dhabe. Gammachuu cidha isaanii hin obbaasine ture. Magaalaa Waaloo Mardaraare. Lubbuu koo aarsaa godhee lubbuu ilma koo fi haadha manaasaa oolchuudhaaf qophiin ture. Garuu hin taane akka achi hin galle dhorkamuudhaan hanga halkan walakkaatti qarqaruma sana dhaabbachaa turre. Sagalee dhukaasaa fi dho'insaa dhagaa turre. Xumurarra reeffa isaanii hin argadhe. Sagaalkii maalimood marka geeridoo soo kormarte marka. Saas ayaa dhacday. Moqadishootti yeroo hedduu haleellaan ni raawwata. Kan ammaa akka uummatni daran sodaatu kan godhe garuu dhiphina siyaasaa biyyattiin keessa galtee jirtuu fi dhiibbaanni nageenya irratti qabudha. Biyyattiin guraandhala 8 filannoo pireezidaantummaa gaggeessuuf karoorsitus hin milkaa'in hafe. Miseensota mana maree haaraa filachuun kan ji'a muddee keessa yaadames akkasuma hin milkoofne. Huseen Gorsaa duraanii pireezidaantii fi amma daarektera dhaabbata qorannoo dhimma nageenyaa gaanfa Afrikaa irratti hojjetu Hiiraal jedhamuuti. So in this scenario, it's a most difficult time that yeroo dheeraa booda kun rakkoo hamaa Soomaaliyaan keessa galteedha. Maaltu akka tahuuf jedhu waan beeknu hin qabnu. Uummanni walitti bu'iinsi gama siyaasaan jiraachuu malaa jedha. Karaa biraan ammoo yeroo dhiphinaa kanatti fayyadamuuf Alshabaab haalicha ilaalaa jira. Alshabaab dhaabbata itti fufinsaa fi qindoomina qabu yeroo dheeraaf mootummaa mormaa turedha. Anti-government for a very long time. Kaadhimamaan pireezidaantii tokkummaa paartilee mormituu pireezidaantii Farmaajoon yeroon isaanii waan dhumeef seeraan ala aangoorra turuu dhiisanii aangoo gadhiisuu akka qaban waamicha godhan. Mootummaan ce'umsaa haaraan akka hundeeffamu barbaadu. Sheek Sharif Ahmed kaadhimamaa pireezidaantii ammaa morkachaa jiranidha. Waggaa 10 dura yeroo Alshabaab magaalichaa baafame pireezidaantii biyyattii ta'uun tajaajilaniiru. Isaanis akkas jedhan
yoo jaarroleen seera cabsan eenyutu eeguu danda'a waan tahaa jiru kanatti akka gammadoon taane ibsachuuf hiriira waamaa jirraa jedhan. Haa ta'u malee dubbii himan mootummaa biyyattii Mohaammed Ibrahim Moolimuu akkuma paarlaamaa isa yeroo turtiin isaa muddee keessa xumuramuun amma aangoorra akka turu tahee pirezidaantichis hanga filannoo haaraan gaggeeffamutti aangoorra ni turaa jedhan. Waggoota 20 keessatti karaa seera qabeessaan dhimma filannoo irratti osoo waliin galamiin yeroon hojii pirezidaantii xumuramuun kun isa jalqabaati. Rakkoo kana furuu akka qabaniif hawaasni addunyaas namoota siyaasaa kanneen irratti dhiibbaa taasisaa jiru. Dhaggeeffattootni oduu gaggabaaboo jalqabaan hoogganoota TPLF tajaajila baqir jirtu dubbii nagaa jalqabuuf haaliddoo kenneet ibsa miidiyaa Tigraay irraa tamsaasa'een humni waraana Eertiraa Tigraay keessa ba'uu qaba milishaan Amaaraa ba'uu qabdii hidhamtooti gadhiifamuu qabdii jedhan taalleen ijjecha sabirraatti hundaa'e qoratamuu fi mootummaa yeroof Tigraay bulchuu jiru ka'uu qabaa jedhan. Ergamtooti gamtaa Afrikaa rakkoo Suudaanii fi Itoophiyaa furuuf magaalaa Kartuumii jirti jedha miidiyaan mootummaa. Suudaanii fi Itoophiyaan jeedduuf waldhabdee daangaa irratti harka walitti qabaa jirti. Itoophiyaan kalee ibsa baaseen Suudaaniin dubbii ammeessuuf nu tutuqaa jirti jedha. Pireezidantiin Tanzaaniyaa Joon Magufuliin kooronaavaayirasii dabsachuu fi guyyaa 3 soomaa waaqa kadhadhaa jedha. Magufuliin lammiilee Tanzaaniyaatiin waggaa dabree kadhaan kooroonaa irraa ofiitisine waggaa hallee akkanumaan dabsannaa jedha. Duraan kooroonaan biiteen hin jirtu jedhee waaqqate. Mani murtii waliigalaa federaalaa oliyyannoo abbaan alangaa ajaja yaal dhuunfaa obbo Jawaar Mohaammed faaf kennan mormuuf dhiyeessirratti yaalii dhageeffachaa ture. Falmii dhageeffachaa ture. Mani murtii Akisaan Hospitaal Landmark jedhamuutti yaalamaan ajaje garuu abbaan alangaa hospitaal mootummaatti yaalamuu qaban jechuun koomikaas. Beellamarra irratti obbo Jawaar faanuma murtiitiin argamne waan isaan hafaniif abukaatoon himamtoota obbo Milkiyaas Bulchaa BBC'tiin Habtaamuu Xibaabuu dubbise. Waa'ee dhiyaachuu dhabuu isaanii irratti manni murtii mana amala sirreessaa waamee irraa qulqulleeffatee ture viidiyoodhaan qaamaan hin dhiyaanne isaanis akka itti waamamaan mana amala sirreessaa qaallitti ibsetti ajajni mana murtii akka isaan dhaddachatti dhiyaatan nu qaqqabee jira. Haa ta'u malee bulchiinsi mana amala sirreessaa federaalaa bilbilaan akka nutti manitti pilaazimaadhaan dhiyeessuu qabdu malee qaamaan hin geessinaa jedhanii ajaja waan nuu kennaniif nutis hin dhiyeessinafne kan jedhu mana murtiitiif yaada kennanii. Sanumaan bakka isaan hin jirretti dhaga'amuu qabamoo hin qabu falmiin kun kan jedhu irratti manni murtii akka wal falminu godhee erga yeroo dheeraa wal nu falmisiise booddee bakkuma isaan hin jirretti falmii keessan itti fufaan hin jedhanii. Abbaan alangaa qabxiin oliyyannoon dhiyeeffate akka isaan hospitaala dhuunfaa Landmark Hospitaal jedhamu kanatti akka isaan yaalamanii murtiin kennee adeemsa seera falmii kan hin hordofnedha. Mirga walqixxummaa kan faallessuudha. Heera mootummaa kan faallessuudha. Labsii manni amala sirreessaa federaalaatti hundaa'e kan faallessuudha jedhuun seeraa kana kaasa. Nuti immoo gama keenyaan abbaan alangaa waliigala federaalaa dhimma kanarratti oliyyannoo dhiyeeffachuu hin danda'u. Sababni isaa yeroon itti darbee jira. Ajajni deebii kennitoonni yookaan maamiloonni keenya akka hakiima dhuunfaatii fi mana yaalaa ofii filatamanitti akka yaalamaniif ajajni kan kenname fulbaana darbe bara 2013. Gariin isaanii mana yaalaa dhuunfaatti yaalamaa turanii kaan Kooriyaa hospitaalitti yaalamee beekaa, kaan Washington DC kilinikiitti yaalamee beekaa, kaan Waagaa kilinikiitti obbo Baqqalaan yaalamanii beeku. Gaafa maqaan mana yaalaa isaanitti yaalaman dhaga'amu Landmark Hospitaal jedhamu dhaga'amu mormuulsaa yeroon kan itti darbe waan ta'eef oliyyannoo akkasii dhiyeeffachuu iyyuu hin danda'u. Mootummaan mirga fayyaa nama hidhamees haa ta'u nama bakkee jiru kabajuu kabachiisuu fi guutuu fi dirqama qaba. Amma isaan kan jedhaa jiran mirga fayyaa keenyaa nu kabaji. Hakiima barbaanneen haa yaalamnu. Mana yaalaa ittirraa yaala barbaannetti haa yaalamnu. Jedhaa jirra malee mirga darbaa gaafachaa hin jirru. Sun immoo tumaa seeraa abbaan alangaa dhiyeesse hundumtuu kan hin dhorkinee fi mirga bal'aa waan ta'eef mirga lubbuun jiraachuu wal qabata mirgi yaalamu. Lubbuun jiraachuu keenyaaf hakiima itti amannu mana yaalaa itti amannutti yaalamuu qabna kan jedhu falmii dhiyeessine sanuma irratti hundaa'uudhaan falmii bitaa mirgaa erga dhaga'ee booda qoratee ajaja barbaachisaa itti kennuuf jecha galmee gaafa 16/2003 beellama kennee jira jechuudha. Itoophiyaa keessatti gatii meeshaalee dabaluun nyaataaf dhugaatii bitachuuf dandeettii dhabuu jirraa jetti lammiileen. Gatii meeshaalee guyyuu itti fayyadaman kan timaatimii saliidiif boba'aa garmalee darame jireenya ammaachaa jiraa jetti jiraatota magaala garaagaraa irra dubbifne. Namooti daldala sabab meeshaan qaalii ta'eef waan hin beekneef falmii uummata deebisuu dadhabnee hojii dhiisuuf ejjinaa jedhan. Ogeeyyiin dinagdee sabab nageenyatiif hojii dhabdummaa dinagdee durmaanuu laafinir jirkana garmaraan martoo keessa ba'uu hin dandeenyetti geessuu akka danda'u himan. Qalaayinsi jireenya maaltu fidee furmaatii isaa maali namoota garaagaraa dubbifne. Zilaalem Taadessaatti sanii dhiyeessa.
waan hundinuu dabaleeti jira. Humna keenya ol ta'eeti jira yeroo ammaa. Doolaarri kan dabalee wantoota biraa irratti garuu gabbu'ee nyaataa fi dhugaatii irratti dabaluu waan hin qabneetu yeroo ammaa dabalee jira beekta. Kun sagalee adde Shirkaa Ahmed jiraattuu magaalaa Hararidha. Magaalaa Hararitti daballeen gatii meeshaalee kan amma dura baratamerraan addaa jedhu humna keenyaan ol irra gaheeras jedhan adde Shirkaan. Yeroo ammaa qaala'insi jiru haala miti dabalaati kan inni jiru. Timaatiin qarshii 2 bitaa jiru amma yeroo ammaa 25 kana bitaa jira. Inni qarshii 265 bitamaa jiru amma 430 seeneeti kan inni jiru. Jiraattuun magaalaa Aggaaroo addee Immabet Kadiris qaala'insi jireenyaa gabaarraa mul'atu waaree duraa fi waaree boodattuu garaagarummaa gatii fiduu eegaleeraa jedhan. Haalli jiru ammaataadha. Rakkoon mootummaa biratti jira. Yeroo baay'ee irratti mari'anneerraa irratti dubbanneerraa garuu furmaata argan. Waan tokko kan hin daballe muutu. Hundinuu dabale. Fakkeenyaaf hadamba wajji kana dhaabeera. Wantoota ji'a kana keessa gatiin isaa dabale keessaa tokko boba'aadha. Sababa kanaanis geejjiba irratti daballiin taarifaa taasifameera. Biyyattiin boba'aa biyya alaatii galchitu ulaawwan Jibuutii fi Sudaaniin kan seensisaa turte yoo ta'u yeroo dhiyoodhaa asitti boba'aan Sudaan irraa seenuu dhaabbateera. Dhaabbata dhiyeessii boba'aa Itoophiyaatti ogeessi qunnamtii uummataa obbo Alamaayyoo Tsaggaa'ee boba'aan karaa Sudaaniin seenuu dhaabbatus alaa galchii boba'aa biyyattii irratti jijjiiramni mul'ateen jiru jedhan. አቅርቦቱ ላይ አሁን ባለው ሁኔታ የተለየ ነገር የለም። dhiyeessii boba'aa irratti waan kanaan duraarraa wanta adda ta'e hin jiru. Sudaan irraa kan galu beenzina qofa. Innumtuu sababii suphaatiin hammisaa kan hir'atee fi magaalota muraasa qofaaf kan dhiyaatu ture. Sababii kooroonaa vaayirasiitiin immoo innumti seenu sunuu ni dhaabbate. Kun garuu waan walitti bu'insa daangaa Itoophiyaa fi Sudaan wajjin wal qabatu miti. Biyyattiin boba'aa baha gidduu galeessarraa karaa ulaa Jibuutiin seensaa akka jirtuu fi erga ulaan Sudaan dhaabbatee sirrinni dhiyeessii akka hin jiraanne simaniiru. Itoophiyaatti dhaabbilee raabsaa boba'aa 30 caalantuu boba'aa biyya alaatii galuu kana kutaalee biyyattii adda addaatiif dhiyeessama. Gatii boba'aa irratti daballiin taasifames haala gabaa boba'aa addunyaa wajjin kan wal qabatu yoo ta'e malee sababa dhiyeessiin hir'ateef akka hin taane hawaasni hubachuu qaba jechuunis dhaaman. Gatii gurgurtaa boba'aa qinxaaboo kan murteessu ministeera daldalaa yoo ta'u sababa daballii gatii taasifameef irratti dubbisuuf yaaliin taasifne milkoofne. Waldaa ogeessota dinagdee Oromiyaarraa kan dubbisne hayyuun saayinsii dinagdee Dr. Guutuu Teessoo qaala'insa jireenyaa amma mudateef sababoota hedduutu ka'umsa ta'ee jedhan. Wanti gabaa keessa dhiyaachuu dadhabe kun sababi isaa waa baay'ee ta'uu danda'a. Waa'een kooroonaa wajjin wal qabatee gadi bu'ii oomishaaf oomishtummaan qonnas ta'e industirii keessa jiru beekamaadha. Hawaasni isaa wajjin wal qabatee oomishi naannolee ja'a miidhamaa ta'uunsaa namni hundumtuu kan beekudha. Faalama qilleensaa wajjin wal qabatee ganna darbe roobaa wajjin sigaga lafaatiin lafti qonnaa hedduun qe'een namoota baay'ee qonni baay'een lolaadhaan fudhatamee miidhamuunsaa hin beekama. Kana hundumaa caalaa oomishaaf oomishtummaa biyya kanaa sulula gabaa tasgabbaa'aa kan jiraanne gochaa kan jiru nagaa dhabeenyi biyya kanaati. Biyyi kun erga nagaa dhabdee waggoota baay'ee lakkoofsisteetti waggoota ja'an darban nagaan oolanii buluun biyya keessatti rakkisaa ta'edha. Biyyi kun yeroo itti fincila xumura gabrummaa jedhee qeerroon Oromiyaa keessa jiru fincila jalqabee kaasee hanga har'aatti godinaalee hedduun aanaalee hedduun keessumatti warri oomisha darbaa oomisha ofirraa hafaa oomishanii silaa gabaadhaaf dhiyeessan qisaasama guddaa keessa galanii jiru. Indaastiriiwwan hedduunis sababa galtee biyya alaa hin arganneef yookaan rakkoo nageenyaa sodaachuudhaan oomisha dhaaban dabaluunis rakkoo dabalataa ta'uu eeraniiru. Sharafni biyya alaa dhabamuu fi dandeettiin bituu maallaqa biyya keessaa dadhabuunis ka'umsa qaala'insa jireenyaa ta'us akeekan Dr. Guutuun. Bara 2017 kana dudduubaa kaasee hanga 2021 hanga amma jirutti immoo harka 54 ol maallaqi biyya kanaa dibaaluutti dhiidheera. Kana jechaan maal jechaadha? Umurii waggaa 10 keessatti harka 100 ol inni dibaaluushinii biyya kana irratti gaggeeffamaa jira jechaadha. Qaala'insi jireenyaa amma Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiru furmaata waaraan argatiin yoo itti fufe biyyattii gara rakkoowwan walxaxaa ta'eetti oofuu akka danda'u akeeku Dr. Guutuun. Qaala'insa jireenyaa dabalatee rakkoolee hedduu biyya kanaatiif ka'umsa kan ta'e nageenya waaraa fiduun filannoo duraa ta'uu akka qabu akeeku Dr. Guutuun. Sharafa biyya alaa irrattis tarkaanfiin hatattamaa fudhatamuu qaba jechuun dhaamu. Dhaggeeffattootni sagantaan keenya jimaataa ganumaa torbaan guutuu nu eeggatanii nu dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Mammaasii galgal kanaa nam abb jedhaniin abboon jedhaniin hiikan isa isan biraatti maanii kooment keessan nu beeksisa. Sagantaa kan qopheesse Zalaalem Taadessaa gam teknikaatiin Deevis Masaaru kan isaniif dhiyeessan asli galgalooti ak torbaan dhufuu saatii akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dhan bulaa.